Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh ya kam jira keessani fayyaa keessani bakka nagaan jiraatanii isinin jedha. Nagaa fi rahmanni bakka isin jirtanitti isinirra haa jiraatu. Inshallah har'a akkaataa bilbila keessan aappii bilbila keessan irraa qabdan yookaan immoo aappii Play Store irraa buufatanii itti fayyadamuu jirtanii akkaataa itti gara meemoriitti deebifachuu dandeessan jechuudha. Yeroo baay'ee bilbilli nama jalaa guutaa asiin waatu dhufa jechuudha. Kanaafiyyuu sababa kanaafi applicationii bilbila keessaa qabdan gara meemoriitti deebifachuu fi akkaataa itti gara meemoriitti deebifatan isinitti mul'isa. Maaliif jennaan illee isatti fayyadamee baay'ee bilbilna rakkisee jennaan isatti gaafa fayyadamu haalaan bilbila kiyya yani salphisee jechuudha. Applicationii akka barbaadetti amma buufachuu hin danda'a jechuudha applicationii haarawa. Kanaafiyyuu isinillee akkamitti akka applicationii bilbila irraa Play Store irraa gadi buufattanii gara meemorii deebifatanii kan jedhu jalqaba akkuma beekamu meemorii qabaachuun dirqama. Meemorii eega itti galchitanii boodatti san booda settingii keessa seentu applicationii uma tokkollee applicationii isin barbaachisa osoo hin taane settingii keessa seentu settingii akkanatti isin seensa akkuma beekamutti. Egaa kana isin seensee boodatti iddoo kana jechuudha about phone kan jedhu kana irra tuqxanii about phone kana eega irra tuqxanii booda asirratti software information kan jedhu kana irra tuqxanii isan booda immoo akkanatti ol ooftanii gaafa ol ooftanii kaatanii bold number kan jedhu kana irra tuqxan jechuudha. Akkamitti irra tuqxanii isa kana yeroo ja'a irra tuqxanii jechuudha. Inni isiniif laakka'a. Ani waliin tura 1 2 yani 4 tunaafe 3 tunaafe 2 tunaafe akkasitti xumuree jira jechuudha. Bilbili keessan eenyudhaan cuftanii tan yoo ta'e ni bantanii eega banattanii booda isinif banamee jira asitti akkuma barreeffamni isinitti dhufisanii san booda kana keessaa baatan eega kana keessaa baatanii boodatti akkanatti bakka duraan bakki kunis hin jiru jechuudha. Kana amma banattanii jirtanii isa irra tuqattanii jechuudha. Isa irra gaafa tuqxanii akkanatti isinif ba'a. Bakka kanaan immoo ofii irra yoo jiraatte on irratti deebifattanii jechuudha. Ofii irra yoo jiraatte on irratti deebiftanii jechuudha. San booda immoo akkanumatti ol harkiftanii iddoo kana force apps on iddoo kana irratti isin barreessaa as akkanatti ni bantanii jechuudha. Isa kana akkasitti bantanii jechuudha. Eega bantanii kaatanii gara applicationii apps kan jedhu kana keessa seentanii ani settingii keessan akkaataa isinii baasuun ilaaltanii san booda mee aappii tokko gara meemoriitti deebisee isinitti mul'isa. Innis WhatsApp akkuma beekamu WhatsAppiin garee adda addaa yani risaalaa namatti baay'atee namatti dhufa waan ta'eef mee WhatsAppii gara meemoriitti akkamitti deebisa kan jedhu akkanatti naaf dhufee jira. Eega naaf dhufee booda akkanatti ol harkisee storage kan jedhu kanarra tuqa jechuudha. Storage eega tuqee boodatti changein kun hin jiru jechuudha. Akkana amma bilbila keessan osoo akkanatti akka amma bane kanatti hin banne applicationii keessa gaafa seentanii jettanii change bakka jedhu kun hin jiru. Change kana irra tuqxanii irra tuqxanii kaatanii asitti WhatsAppiin kun bilbila keessa jira malee meemorii irra hin jiru jechuudha. Meemorii irratti deebisu immoo jechuudha. Jala kanarratti send card kan jedhu kanarratti deebistanii jechuudha. San booda more kan jedhu kana tuqxanii more kan jedhu irra yoo tuqxanii akkasitti ofii isaatii laakka'ee gara meemoriitti deebi'aa jechuudha. Gubbaa kanaan argaa jirta yoo ta'e gara meemoriitti deebi'aa jira.
appilikeeshinii baay'ee appilikeeshinii bilbila keessan keessa jiru hundayyuu akkanatti gara meemoriitti deebifachuu ni dandeessanii jechuudha. Kun amma dhibba guuteera akkasitti deebi'ee jira jechuudha. Akkuma arguu jirtanii gara meemoriitti deebi'ee jira jechuudha. Haala kanaanii appilikeeshinii bilbila irraa qabdan hundayyuu gama meemoriitti deebisuu ni dandeessanii jechuudha. Tokko amma WhatsAppii gara meemorii irra deebisee isinitti mul'isee jira. Mee quraana kana irra deebisee isinitti mul'isa ammas. Maaliif jennaan baqqaati akka isinitti mul'isee jechuudha. Cheenjima kana iddooma cheenjii jedhu kana tuqxanii seendi irra deebitan jechuudha. Kun seendi meemorii keessa jira jechuudha. WhatsAppiin amma al-quraan kan jedhu kun jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaanii appilikeeshinii bilbila irraa qabdan gama meemoriitti deebiftanii bilbila keessan isiniif salphachuu danda'a jechuudha. Maaliif appilikeeshinii adda addaa irrattis buufachuu ni dandeessan jechuudha. Yoo akkanatti isiniif salphatee kanuma isin jedha daawwadhaa waliif sheer godhaa irraa fayyadamaa nama baay'eetu waan akkanaatiin rakkatu jira waan ta'eef nagaa innaa turaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.